fadheetiin hin jira jechuudha. Alas giseen ba ofirraan buusu akkasitti asirratti fannifadheen deema kun akkasitti asirratti fannifadheen deema jechuudha akkasitti. Argaarta akkasitti asirratti fannifadheen deema jechuudha. Namni illee maal hin beeku barkana waan sagaleedhaaf waan sagalee wayitiif waayiduu haasaa deemti sagaleedhaaf asirra godhattee naan jedha akkasumatti godhadheen asirratti deema. Mana koo keessattis bakka hundumatti jechuudha gaggalabattee waraabdii lalkuun kaameraadha inni kun jechuudha. Miinii kaameraadha. Kanaaf iyyuu jechuudha chaarjarii hojjetti kun iddoo kanaan chaarjarii fudhatti. Achiin booda miimoorii nyaatti jechuudha miimooriidhaan kan ishiin hojjettu. Kanaaf iyyuu jechuudha miimoorii malees waraabuu jira ka waanuma ajaa'ibaatu jira si ajjeesne harka mootummaatti kennan si ajjeesne mangistiitti harka kennan dhuguma jettaayi dhuguma hayyeedha anaa nyaatu na ajjeesteet mootummaatti harka kennata lubbuun namaa waanuma qallaalisitti fakkaatti. Lubbuun nama gaafa ilaaltu lubbuu ishiintuni jechuudha ishiintuni lubbuu ishiintuni jechuudha laal xiqqashuuntuni waanuma xiqqashuudha barishin xiqqashuudha garuu waan qallaalisitti fakkaatti miti lana garuu dhugaa qabdani bari meeqatu jechuudha lubbuun namaa kan badde meeqatu gumaa dhabe meeqatu nama bakka itti badde wallaalamte meeqa gumaan isaa dhabameetii jira bar dhugaa qabdani yoo kanatti bar waa'ee lubbuu irratti qooddan kana dhuguma qabdani jechuudha innaa akkatti gadhalbaatan kana innaa qoostan kana jechuudha. Amma anammoo na ajjeesuu hin dandeessu ka. Hin dandeessu hin jedhee bari hin dandeessu. Isin hin garramu viidiyoodhaan gaddaarratti jechuudha. Viidiyoodhaan gaddaarratti. Maal jedhe seetan? Mucaan kun na bira ciisteerti. Shaarbiin irraa butaa irraa raftee jirti jechuudha. Viidiyoodhaan gaddaarratti maal jedhe seetanii? Nama hin garramu? Argee raawwate viidicha. Ati viidiyoon irratti hin hojjetin diddemiti viidiyoon irratti hin hojjetin jennaan. Kana booda si aggalagalee tanan lubbuu kee balleessee tanan mootummaatti harka kennadha. Kana bichaatu na baasa malee wanti biraan hambasa. Wallaahi jedhe dhuguma hayyeedha anaa nyaatu kottu na ajjeeste mootummaatti harka kennatta. Hin arginaare isa akkasii hin argina jechuudha. Qalliin akkasii hin jiru lubbuu namaatiin kan qallalan hin jiru. Ani immoo du'een bada malee jechuudha. Du'een bada malee waan isaan godhan hundumaayyuu jechuudha. Waan isaan godhan waan inni naan jedhu hundumaayyuu kana booddee viidiyoodha waraabee sagalee waraabee bakka fedhetti maaf hin taane kun mana keessatti isaan akkasittiin kana laxxafadheetiin hin jira jechuudha. Alas giseen ba ofirraan buusu akkasitti asirratti fannifadheen deema kun akkasitti asirratti fannifadheen deema jechuudha akkasitti argaarta akkasitti asirratti fannifadheen deema jechuudha. Namni illee maal hin beeku barkana waan sagaleedhaaf waan sagalee wayitiif waayiduu haasaa deemti sagaleedhaaf asirra godhattee naan jedha akkasumatti godhadheen asirratti deema. Mana koo keessattis bakka hundumatti jechuudha gaggalabattee waraabdii lalkuun kaameraadha inni kun jechuudha miinii kaameraadha. Kanaaf iyyuu jechuudha chaarjarii hojjetti kun iddoo kanaan chaarjarii fudhatti. Achiin booda miimoorii nyaatti jechuudha miimooriidhaan kan ishiin hojjettu. Kanaaf iyyuu jechuudha miimoorii malees waraabee qazariidhuma abbaa isheetti garaagaruu maal haa gootu isheenis nanaasiste. Innaa isa waan ta'ee godhataan isiniin jedha isa waan ta'ee godhataa isinitti himuu hin danda'u sin ajjeesa. Araba akka na ajjeestaadha hin jiru waan akkasii jiru. Hin jiru hin jedhee bara hin jiru. Erga dur darbee jechuudha. Har'a hin jiru waan akkasii. Ani mana koo keessattis halkanii guyyaatti kana ofirraa hin dhaamsu jechuudha. Halkanii guyyaatti jechuudha. Viidiyoodhaan gaddaayyuu maal akkamitti waraabesanitti fakkaata. Viidiyoodhaan gaddaa kaameraa kanatu kaa'ameetii jira ture. Silkiidhaan miti viidiyoon gadda kan waraabame kaameraa kana durumayyuu viidiyoo waraabne jennee ijoollee kana haasa'aatii turre jechuudha. Achumaan akka carraa ta'e inni daawwallaan ani kaamericha sirreessee achumatti dhiise hin kaasne iyyuu. Inni bar kaameraan mana keessa jiraachuu iyyuu bar hin argine. Hin argine akkam akka ija babaasee mana keessa takka as ilaala takka achi ilaala viidiyocha sana ilaaltanii sin garuu sirriitti dhugaa qarree viidiyocha ilaaltan jechuudha. Dhugaa waaqayyo girminaan jedha. Hayi sila inni maallan ta'e jedhee raawwatee na eegi. Sila inni mana keessa bakka zartata ta'ee raawwadhee manni koo keessas waan fokkisu wayii yookiin waan ta'eera waan rakkadhu wayii itti fakkaate hin rakkadhu dhugaa waaqa hin rakkadhu jechuudha. Ani viidiyoon naan simmee sanan taa'ee qumna garumaan taa'ee ilaalaa ture jechuudha dhugaa waaqayyo. Qumna garumaan taa'ee viidiyoo ilaalaa ture. Mana keessa jeba baasa akkasii mana keessa argitanii seeru viidiyocha dhugaa waaqa girminaan jedhe ishee. Maalti jeessa babaasa mana keessa manni kanuma jibbee irraa bahee deeme sana manni kanuma inni barbaadu dheeraa wadhee firii ta'uun barbaadee gatee deeme sana maalti se jibba baasisa mana keessa maalti jibba baasisaan jechisiis isirraa amma isa waan ta'e godhata isa waan ta'e akkamitti viidiyoon irraa waraabda akkamitti sagalee koo waraabda
akkamitti waraabda isa bichaadha ganaa jira jechuudha ganaa waa baay'ee wanti ani gadi babbaasu jechuudha ganaa waa meeqa waan ta'e hundumaa jechuudha kana booda bina barbaadan miti isa lakkiina dhiisi jennaan na dhiisuu dide miti beera erga gaafsa naati jechuudha gaafa sana hin bahe eggosana bahe argitaniirtu beera achasnatti deebine jechuudha hin bahe erga gaafsa naati deebi'ee hin dhufu tayyib erga namni deebi'ee sagalee isaa dhumaata irratti maal akka dhageessanii miti sagalee dhumaata irratti maal akka dhageessaniirtu jechuudha hojii dhafanii manni mana kiraatii maaloodha xoosii kan koo jechuudha waanuma tokko na gargaaratu hin jiru yaada haasaa malee waanuma tokko mana kiraasuu ta'e ofii kooti fudhachuu danda'a jira. Ani gara dachinu kunuma konkolaataan hojjetaatii jira deebisee maashiniin biyyatti gashee midhaan kan dha'u hojjetaatii jira boleewwan kootti ittiin hojjeta waan ta'eef ani mana kiraatiif wanni inni na gargaaru takka illee hin jiru jechuudha. Ani mana kiraa of hin dadhabne danda'a jennaan ummiti kanan itti galee mana kiraa keessa jiraadha osoo hin danda'u jedhee deemee galeeraadha hin jiraadhu gaxarii keessa manni lafa taa'ee jira. Haa ta'u jedheetuma zimmedhe waan itti deebisu dhabee afaan naqabe jechuudha waan ta'e gaafa sana dhugaa rabbii jechuudha wanti deebisu mucaanis na rakkiste mucaanis waan ta'e bu'aa turte bakka viidiyoo jidduu keessaa kukkutaate jechuudha kana ni diis godhe mucaanis baay'ee tokko na rakkiste akkamitti itti deebisu dhabe jechuudha garuu jechuudha maal jedhamu ofiin bulaa jira habiibii ofiinan bulaa jira maal ana bulchaan jirtu ka nafaana jiraataan jirtu ati ka wajjin jiraataa jirtu nama bira kafaana wajjin wal bulchaa jirtan nama bira ana faana miti jechuudha dhaqii ishiidhaan ofiin bultaa jedhin anaanii miti akkamitti akkanitti deebisuudha akkamitti akkanitti dubbadhuun dhabe gaafa sana garuma itti afaan baafadhee dubbadhu mucaan asiin na rakkiste inni asii achi xarfee na qabee kan inni jedhee dhiisu xirri jira keessaa gadi yaa wanni ta'e ani waan dubbadhee waan an dhiisu wallisaa wallaan hindi kanaaf iyyuu jechuudha na bulchaatiin jirtu ofiifan of bulchaatii jira dhugaadha'ee aanumatu of bulchaatii jira sababa kana ta'eefuu jechuudha. Isa ammoo maganaa sifacha ol diigee deemtee amma maal si godhaa amma maanxiroo si godhaa amma qabaxiroo hin jiru waan akkasii hin jiru jechuudha hin jiru jechuudha akkaati bakka itti dhalatte ani itti gangaladheera hin jiru waan akkasii kanaaf yoo jiraatte jaartiidhuma kee faana isuma wajjin nu taaltu faana isuma wajjin akka barbaade taatu faana achumatti wajjin jiraadhu narraa gadi bu'i jechuudha kanaan booddee. Yoo ati narraa gadi buute yoo ati na dhiiste malee yoo ati natti bilbiltee na jeequu na dhiiste malee hin dhiisu inuma dubbadha. Inna haati daa'imaa akkanuma kunoo viidiyoo addaan kutee tanan dhaqee ishii raffisee deebi'ee rafuudhaaf bu'aa turte taphataatii turte. Inna akkasii kan waan akkasiitu jira isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo baay'ee ulfaata wantichi isaa dhugaa dubbachuudhaaf. Ani jechuudha wanna fedhee ta'e jechuudha wanna fedhee jedhee uumaanatti fakkaatee natti mul'atu lamin ani yoomuun badillee jechuudha ooma dhuguma akkuma jedhu sanallee godhee ana tokkittiitu bada waan ta'eef ani immoo gumaan kan koon baddotu waan fedhee ta'e waan kaameraa kana jechuudha kaameraa kana mana keessaan kaasu yoon olii gadillee deema jechuudha yoon daandillee deemu akka maddee asirratti laxxafadhee deema jechuudha yoo tarii duuban banii waan ta'e na godhan malee duraan kanatti dhufoo maana gochuu hin danda'u jechuudha waaqayyoo na gargaare lubbuun baatee jirti ilmaan kan koos immoo eenyu akka namiidha eenyu akka maallaa godhe hin argiti waan ta'eef waan kanaaf umaa waan nuti shakkii takka hin godhadhuuf jechuudha dhimma isaati umaa hin sodaadhuuf illee amma kanaan naas faraarree waa meeqa jedhee raawwatee inni akkam viidiyoo irratti hin hojjenne na dhorkuu barbaadeeti garuu amman immoo hiccitii jirtu hundumaa gadi zarazzaree jechuudha gadi zarazzaree isaanii baasutti ani hin dhiisu bakka inni tokkitti ani immoo wanna takka hinnaan godhadhee ka'e taana waan bakka hin dhiisu bakka illikiidhuma natti ta'e maalifiini maaf soba bakka hin barbaadu si faana jiraachuu hin barbaadne jedhee raawwatee jaluma muree hin dubbatu maasoba jalqaba isaa firii ta'uu barbaade tanaanii jedhee ture jechuudha deebisee raawwatee hin shakkitaati ani maaliin shakka ofiisaati foo kun gilxiidha warraa mul'ataa jira nan arga kan abbaa intalittiin wajjin hin deemaa jiru kan isaa wajjin turan alaa dhuftee raawwattee otomaatii si bira hin dhaqin dhuftee hoteela qabattee ka wajjin bulte anoo argeen jira anoo ija kooti nan arge gurra kooti nan dhagee maalii shakkitaa maaltu jira dubbiin kun natti jajjabaattee deebite tanan ani isaan salphisu jedhee tanan ishiillee isallee jechuudha kana dura in salphisu jedhee tanan simee jechuudha garuu kana booda qe'ee kanas mana kanas hin dhufa yoo ta'e otoon viidiyoo irraa waraabin dhiisu jechuudha
asitti godhee kaameraa kana utuu halkanii guyyaa hin buqqisu jechuudha achirra. Achumarraan kaa yoo dhufe abbaa fedhe maaf hin taane namii dhuudhaaf wanta dhufe tokko ilman gallakkisa hanga lubbuun na jirtu. Hanga lubbuun na jirtutti omaa hin dhiisu jechuudha. Didan hoo ta'e immoo salphina isaanii isa isaan gaafa sana haasaa bulla isa isaa gaafa sana ta'anii hunda isaayyuu gadi lakkisaaf bakka hallaqa jechuudha. Hundi tokko hin jiru. Yoo na dhiise na dhiise.